Hello, Meti. Akkam. Akkam jirta beeka? Tiyyaani biiroon gallee. Tiyyaani biiroon gallee bar. Maal taateetti laata? Bilbilli ishii bar na dide. Hin barree. Har'a ganama biiroon galbeetti teekistii naa gootee jirti. Deebisee yoon bilbiluuf immoo bilbilli ishee cufaadha. Akkuma ishiin dhufteen jechuudha. Akka ishiin naaf bilbiltuuf itti naaf himi tole. Muddamaan sin barbaadaa sin jedhe naaf jedhiini. Tole, siin hima. Yoo dandeesse akka ishiin naaf bilbiltu naaf godhe. Tole Meeti. Beeka. Garuu rakkootu jira moo? Tole, guyyaa gaarii. Maal taatee garuu? Jidduu kana fuulli kee gaarii natti hin taane. Beekadha wal mufattan? Lakki xiyya. Mucaa kanaan dhiphisiin dhugaa rabbii cubbuu sitti ta'a. Cubbuu? Cubbuu maali? Tole wal mufattanii? Mee natti? Meetii. Na amantaa kana. Beekaa jechuun kaadhima obboleettii kootiiti. Maal? Maal jetta tiyya? Namni walitti nama buusuuf oduu namaa qabattee lafaa kaatee akka maanaa se'in tiyya. Dhugaa rabbii namni walitti hin buusuuf haasa'a. Meetii koo oduu namaa ta'e aniyyuu baay'ee nawwan ture. Kana garuu ija kootiin hin arge. Ija koo akkamitti nama dura dadhabame kana natti hime? Eessatti agarte? Maali wanta? Jeetuun ofuma isheetii. Suuraa beekaa wajjin kaallatti agarsiiste. Maal? Amanuun nama dhiba. Beekan akkamitti akkas godha? Jiituun maal jette? Maal jettire? Anoo maal jennee waan beektu tokko sin qabdu ishee. Sana irratti immoo gammachuu ishee booressuun barbaada. Meetii. Waan tokko nama tokkotti akka hin dubbanne adaraaki. Beekaatti illee waan haasoftu yoo jiraate anaan dursa natti himi. Tolee? Waan tokko akka isheen beektu akka isheen dhiphattu hin barbaadu. Gammachuu ishee booressuun hin barbaadu tasuma. Akka isheen itti gammadduu taatee jirtutu argite ammatuun kana ilaaluun afaanii itti waa'ee kanaa asuus hin qabu. Dhiisuu qofa. Filannoo hin qabu dhiisuu qofa. Callisee akka nama dubbii kana hin beeknetti dhiisuu qofa. Gifti waan irraatti illee nama tokkotti waan kana akka hin dubbanne. Rakkoo hin qabu. Ati qofti jabaadha. Gifti koof jajjabeessi. Maali wanta kana yaabbi.
Tiyyaan immoo har'a maal qoosti? Maal inni teekistiin akkana? Hello Anko. Maali immoo teekistiin har'a ganamaan naaf ergite? Maali qoosaan akkana? Beeka. Qoosaan jiru wanti hundumtuu waan sirriidha. Kan si barreessu hundumtuu waanuma sirriidha. Kana booda deebistee akkanatti bilbili. Ilaali. Ammayyuu kan si kaasee akkana amantuuf jedhee. Tiyyaa maaliin balleesse? Yoon balleesse ta'e dhiifama naaf godhi. Osoo hin beekin yoon kan si muufachiise ta'e dhiifama naaf godhi giiftii koo. Natti bilbilin lammata deebistee. Ani isa dhabuun barbaadu. Maalu dammatii. Maalidha balleessaan koo? Lammata natti bilbilin deebistee. Siin galuu isa baay'een jaalladhan siin jedhe. Maalidha ree balleessaan koo natti ni kaa? Tiyyaa. Hello. Dhugaadha moo wanni kun? Erga bilbila cufattee waatu jira jechuudha. Maalidha balleessaan koo? Namni balleessaa tokko osoo namatti himne maal akkamitti akkana namaan jedha namni? No. Tiyyaa kun ta'uu hin qabu. Maalinni jiruun koo yeroo hunda maaliif boora? Maaf akka namaatti ani jiruu tasgabbaa hin jiraanne? Dubartiin umrii koo keessa jiran hundi isaaniitu maaliif na jeeqan? Waan abaara hin qabaan maalidha? Anumaaf jireenyi lafa kanarraa naaf hin uumamne moo naaf hin eeyyamamin? Yoomittan godha? Tiyyaa. Tiyago, bereedduu koo maalum boo'ee. Indarbaan kun hunduu gifti koo. Deebiin isa tokko. Kidabuu tokko iyyuu jiru. Beekaan akkam ta'e? Beekaan bilbila yeroo haasofnu gaariin ture.
miira gaarii irra hin jiru. Dhuguma garuu amma wallolanii ru'ee maayii. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu maal irratti wal dhaban? Wallollee naan jedhe malee waan tokko waan barallee sababa isaas hin beeku. Akkasumatti kanuma qofa nagee bibilumaan xiqqoo haasa'u. Wallolaan. Nagaa jirtaa? Akkamati? Daban, nagaan keessa. Maal jennuun? Jirtaati? Jabaat. Maanni nutti himee wanta jiru. Tokkoon miirri koo sirrii miti jechuudha. Isammaa bareeda yeroo bilbilaan argamu. Akka miira gaarii irra hin jirre bareeda garuu maalidha wantichi maaltu ta'e maaltu ta'e. Dhugaa baay'een of jibbe. Ani jiruu koo keessatti akkatti of hin jibbe jedheetiin gaaf tokko yaaduu akkasumaan taatu akkas ta'uu qabu. Amma nuyi yeroo ta'e maalidha rakkinni hin jiru? nuti. Anumatu carraa hin qabne. Waan addaatii miti kun. Namni carraa hin qabne karaan isaa kanumaa ta'e. Akkas hin jedhin hin jirre. Ani Wario. Dhugaa Rabbii kun jechuun dubbii afiisin turu maal jedhee kan dubbadhu. Maa inni nutti hin jedhin. Wanta inni asxaarra miti jiru. Maarrees dhaggeeffachaa irra nutti himi malee. Wanta ta'e nutti himi maaltu dhalate maaltu ta'e hin jedhe. Waliin taane immoo furmaata barbaaduu dandeenya. Jiraatetti barbaadna. Mokorramoo namni lama yoo wanta ta'e babaatee godha geessu furmaatatti barbaadata. Waan addaatii miti isheenis akkuma dubartoota birootti naganti jechuudha. Kanuma. Maal jechuudha inni? Hiriyaa biraa qabdi jechuudha? Hiriyaan koo biyya alaatii waan dhufeef ammaan boodas hin barbaadu. Jala sarartis hin barbaadu naan jette. Si maaltu si dhiphiseere? Shamarran yoo ta'an duutanii ba'an. Maaltu eegas maraa? Jechuun Dhiphatinati. akka kanaan hin jenne waan tokkollee hin beeknatti hin himne. Uma tokko natti hin himne namni sababni koo kana jedheetiin kana kanaan adda baanee kanaaf balleessaan kee kana jettee namatti yoo himte miti namni yookaan balleessaa kooti jedhee amanee sirreeffadhamee kana tokko hin jenne cal jetteetuma namni akkamitti jaalala kana hunda qileetti buusaa namni gaafu. Lafumaa kee. Ati garuu jabaatu dhis. Eeyyee. Ishi? Tole? Kanatti maal kan kennin? Maal akka? Beeku. Dhagaa dhageessisaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Jechuun ofii kootiif waadaa galeen ture. Lammaffaa jireenya kana jalqabu jedhee waadaa ofii galee jalqabuu kooti
gatii kan hunda na kafalchiisa. Maal jechuudha akkasii jechuun godhu. Akkasitti immoo yaaduun qabdati. Waan wal baruun jira, wallisuun jira. Kuni waan salphaadha bara. Maal ishii qofa jira? Salphaa miti. Maaliree? Maaliif namni tokko addaan yoo baatu dogongora keessatti himeeti miti. Anis hoggaan dogongora koo beeke. Ishiin garuu silaa akka jaalallee biraa qabdu maaf sitti himneeree? Baay'ee nama dhiba garuu. Ati waan hundaafiyyuu akkasin ta'e. Kanaan jenne dogongorri kee kana sirreeffadhu. Bilbilumayyuu kaasuudhaaf fedhii hin qabdu. Ana waliin haasa'uudhaaf fedhii tokko. Kana jechuun immoo anis akkasuma rangaddu beektaa maaliif anatu carraa hin qabne. Akkasiin jedhanii carraa qabamaa jiraachuu sana. Carraan qabu. Sana miti. Jalqaba jira. Carraadhaan miti kun filannoodhaanidha. Ani mana inni qabu carraa qabamoo? Wanta akkasii carraa miti bar filannoodha. Sana irratti immoo rabbi wanta godhu hundumaa beeka. Yookiin qopheessee bareechee. Kan biraa jirti kaa'ee maaltu beeka. Isin kolfaa. Dhugamu siin jira. Siitu arguu didee malee yoona kan biraa. Miira nani keessa jiru hin beektaa. Yookiin immoo maal godha sitti fakkaata? Hundumaan gosoonni mana keessa. Akkasiis ta'uu hin danda'a. Eegaa. Maalan nama meeqa harkaa beekti? Nama meeqa tun fuudhee mana kaa'ee jiru kun giiftii wajjin. Giiftii wajjin. Lafaa godhannee amma lafa tokko qabna. Beekta. Kanaafuu nama dhufti hin deemti. Na jajjabeessuu keessanidha. Waanuma jiru sitti maarrame malee si jajjabeessuuf miti. Waanuma ta'eefuu jireenya akkanaa kana jalqaburraa qusachuun koo akkuma jirutti itti fufuu qaba. Amin jedhu kana. Anis hin jedhu. Inni biraa inni dhufus akkuma kana yookaan namni hundumtiyyuu gosa tokkodha. Guyyaan kan isa guyyaa irraa tokko. Tokko miti. Anis akkas jedheetan guyyaa irraa tokko miti. Namni hundi wal qixa miti jedheetan jalqaba. Baay'ee galatoomi. Guyyaan irraa amma sanumaa jechuudha. Guyyaan irraa borii tokko miti iftaanii sanuma sirrii mana. Guyyaan borii immoo waan biraa fidee dhufa jechuudha. Inni dhufu mootuu kana hoo kan caalu. Sana ammoo yoo ta'u baate hoo. Eeyyee isa kan. Sunis jira bara. Kanaafuu jidduu taa'uu naa wayya. Jidduu taa'uun immoo anuma see dhabuudha ka. Maamaa bitate. Bakka kan ishee taantu tokko qabii taa'i. Moo. Bu'aatiin jedha. Natti qoostanii. Waan qoosaa jiru. Nuyi deebinee akka keettis gorsuu qabna. Natti qoostanii. Ani qoosaan jiru. Ani bari hiriyoo tokko jedheetanin si waliin taphachaa jira dhimma koo natti qoosaa jirtanii. Ani karaa koo qoosaan jiru. Anis qoosaan jiru. Waanuma jiruun sitti mee. Maaliitti sila hoo waan ta'in. Annarsi yaa'udee. Faame doo mana jijjiirran. Wayya. Annee kana. Ay raanfatu raanfachiisu qabna. Miira kana keessaa amma bu'uu qabna. Wayya. Tia. Oma akkasitti dhagahamne fakkeessuuf yaalaa garuu keessi kee akka miidhame hin beeksista. Akkuma waan tokko biyyaa hin barbaadu. Maaloo Tia. Giiftii koo siin kadhadha. Yeroo tokko qofa argiitii haasofsiisi. Maal gochuu hin dandeenyedha. Ani nama sagaagaltuu obboleettii korratti waan akkasii godhu miti. Amma waa'ee saadisiitti boonaan maaliif ture? Ture miti? Ni dhufa. Dhufaa jira. Oh, Bona! Bona! Hai. Jirta? Hin turtee bar? Baay'ee turte. Kan dhufaa kana godhe. Haasaa? Boru? Akkam jirta? Waan badde baay'ee. Hojii baay'ee. Akkasii keessa taate miti. Maal gochii dhufte? Tia. Maal gochii dhufte? Tasgabbaatti na buuse. Tasgabbaa? Tasgabbaatti. Maasi. Hamba fedhe yoo soo ta'e ani jaalala keenya irraa abdii guddaa. Akkasii? Na dhageessa? Si haasofsiisuudhaaf yeroo isaas hin qabu. Amma ba'i. Sitti miin jira amma ba'i. Na dubbisiitti dubbanniitiin immoo hunda barfuruu ni dandeenya.
Tiyya maaliif na lubanne? Maal godhinaan jettati maaliif jireenya koo keessaa naan baane? Maaliif jireenya koo boreessita? Ni akkam ta'e na amanta giifti. Na dhiisi jireenya koo keessaa naa ba'e. Akkam ta'eeti? Tiyya, please tiyya. Maaliif teessanii na haasa'uutani? Numa jiraata. Ilaal, na fuuchuudhaaf yeroo darbe biyya alaatti dhufu kan isin jedhe isa jira. Dhageesse? Kanaafuu nama kabajiitti ba'e. Obboleessa kiyya maaliif teessee malu cicciarri. Buona. Mi chiamano due aspetti. No. Si riprende. Mi fa magari